Mariin kun asumatti famoo baay'ee gadi bu'ee uummata keenya keessa gadi bu'ee mari'achiisaa kan jedhu gaafachuun barbaada. Maaliif biyya hojjennu ka biyyi uummatuma mariin kun uummata bira gaafa ga'e ka faayidaa kan qabaatu jedhee tajaajilanii karaa kiyyaan jechuudha. Inni bira Oromoon hunduu Oromoon kun Oromoon biyya guddoodha uummata baay'eedha. Oromoon kun illee gargar ta'u garuu Oromoo afaan Oromoo dubbanna maalumaaf walii galuu dinna amma egaa jaarraa meeqa akka ta'e gaa hin beeku sintu beeka amma walumaa galuu dijuun kun maalumaaf jechumarraa ka'ee isin ka eenyu baay'ee limbii qabdus keessattuu warri gurguddaan warra hangafoota keenya warri akka siyaasa keessatti turtan kuni maaluma taajabdanii jechuun barbaada. Kanaafuu akka mootii sirraa'ee ce'umsa kanaaf yookaan immoo wajjin jiraachuuf wajjin dhaabbachuuf maal godhuutu nurra jira kan jedhuun kaasuu barbaadani. Duratti akkuma achirraa kaasan obbo Leencoon gaafa kan bara 1992 kaastanii turtanii anis immoo akkuma nama tokkootitti gaafsin achii baatan sun gaafa akka har'aa kana baarmeexaan keewwannee gaafsanii dabbasaan kennanii goofaree qabaa tureeyyuu akkitti kaatanii baatanii illee nan yaadadha. Tarii gaafsan oduu ba'uu baattanii carraan har'a jiru kun caalaa jira jedheetanii yaada. Baay'ee gaafsa amma irraayyuu baay'een qocamanii isin wanna jettanii wanna yaadaniis durattis isinuu oduu ba'uu baannee tarii wanni fooyya'aan tokkoon argama jettanii turtanii ammas immoo jijjiirama amma dhufe kanarratti akkuma beektan egaa uummanni Oromoo qeerroon Oromoo qarreen Oromoo warri namoonni baay'een irratti hirmaatee jira akkasumas immoo akkuma isin beektan haala gaariidhaan ce'umsi kun dhufe garuu oduma xinnoon ture odoo gammachuun keenya xiqqoon ture jijjiirame suni gara biraatti jijjiirame uummanni keenya akkuma yeroo baay'eetti immoo addumaan immoo fagaachaa dhufe kana kaa warri ce'umsa kana keessa jiran kuuniin jiranii kuuni gaa hin jiranii kuuni maal ta'eeti ammas immoo akkamitti sirraa kan jedhu marii guddaa barbaachisa. Egaa uummanni waan baay'ee yaada hundumtuu gaa ifne uummata Oromoo guddaa kan dhisiti maatumti tokkoyyuu eenyu isaanii barbaanni isaanii yookaan fedhiin isaanii adda fedhii isaanii mooyyuu akkamitti namni tokko fedhii lama hoo qabaate tokkotti gadi hir'isu akka qabaatu ammas immoo uummanni keenyas immoo fedhii adda kan qabnu kan immoo fedhii baay'ee badaarra kan badaa ta'etti gadi hoo xinnaate hir'isuu qabna hoo san ta'e garuu gaa uummanni keenya kun hoo wal ta'e gaa hoo wal ta'e wal dhaga'ee wajjin dhaabbate ka Itoophiyaa guddittii kan jennu kun kan itti sirriitti hin jennu Itoophiyaa jechuun gaa Itoophiyaa Oromoon Itoophiyaa irraa affageechuun akka kiyyatti natti hin tolu maaliif kana Itoophiyaa dhufte kana keessatti Itoophiyaan gahee guddaa qaba ammas fuuldurattis gahee guddaa qaba kanaafuu isa tokko paartii tokko Oromoo Itoophiyaa fi Oromoon isa qaama tokko waan ta'eef tanaan duras gahee guddaa qabu ammas immoo fuuldurattis immoo gahee guddaa qaba uummanni Oromoo jechuun barbaada kana waan ta'eef Oromoon tokko ta'ee tokko waan afaan tokko dubbannu kanatti yaada keenyas gara tokko finnaan sarara keenyas gara tokkotti finnaan Itoophiyaa guddittii kana keessatti waan guddaa waan taphachuu qabnuuf kana mufii gargaraa waan natti dhagameen dubbadha akkaan sirriitti kolfu sirriitti dubbachuun beeku waan natti dhagameen dubbachuu barbaada kana waan ta'eef maaltu jijjiirama kana amma barbaachisaa ta'e akka ceesanitti maaltu sustainability isaa san dhoogge jechuu barbaannu gaa warri ce'umsa kaleessa jiru sun har'a eessa jiranii warri kun eessa jiru warri kun eessa jiru wal qaanaa'uun barbaachisus warri wali sodaachisuun barbaadus maaliif dhugaa hoo dubbatan bakka galmaa wanna geenyuuf kana waan ta'eef waan balleechinisan wanna kaleessa balleechinisan wanna immoo kaleessa karaara dabnisan akkamitti tolchina akkamitti isa sirreessine wajjinii
Oromoos guddisne Itoophiyaa keessatti immoo tapha guddaa taphannaa kan jedhu kaasuu barbaadna jechuudha. Kana waan ta'eef Oromoon Arsii maal mufate, Oromoon Wallagga maal mufate, Oromoon Baale, Oromoon Harara, Oromoon kun maal mufate, maal rakkina jiru maali? Uummata bira rakkina maaltu jira? Mootummaa bira rakkina maaltu jira? Rakkina san immoo akkamitti hiikna kan jedhu hoo dubbachuu baan, hoo wal sirriitti hubaan, ammas immoo maali kan maaliin dhibee fi himanne maaliin argatu qoricha argatu jedhamiti. Ammas immoo dhibee keenya san himannee dhibee keenya san baafannee akkuma duratti jedhisan daraartuu wanna kudhaan hoo barbaad giddeeta wanna tokkichi bichaa argameef bakka sagla san dhiiftee karaa tokkichi san dhufuu qabdi jechuudha. Kurnan san dhufuu jechuu baannaan kophaa ta'uu isheeti jechuudha. Kana waan ta'eef walitti dhufuu barbaadna walitti dhufeenyi kun waan guddaa barbaachisaa. Maaliif Oromoon sirni gadaa kanuma kan sirnuma amma caalu kanaayyuu anaaf sirni gadaa jechuun ማል ጀቹ መርባዳ ከማንኛውም ህግ የበለጠ ስርዓት ነው። ስለዚህ ወንዶ ከነ ሴራ ከን ኡማን አገም ከበጃ ሞቱማ አገም ከበጃ አኑ እሲሉ ኑምቱ አገም ከበኛ ስለ ከነስ ጃርሳ ኦሮሞን ጃርስ መደቢሞ ወርኑ መገዳሰን ከበጆ ደቢሞ ማል ወነ ከነ ሁንዳ ቀበኛ ከነ ኦዶ ቀቡ ማልፍ ከነ ሁንዳ ሰዳፈጋኔ ማልፍ ከነ ሁንዳ ጃማ ታኔ ጠጋውስ ደደምኔ kana waan ta'eef kana ni jedhe bicha waloon ta'in kan walitti haafin walitti dhufne walitti wanyuun rakkinni kun hin hiikama gaafa rakkinni Oromoo hiikkate rakkinni Itoophiyaa kun hin hiikkate jedhan karaa keetti jechuudha. Kana waan ta'eef kun gama dhaabbate kun walitti iyyee kun asitti maal jedhe kun waan hiikuma natti fakkaaneef dura keenya Oromoon akkuma afaan tokko haasa'u amma ta'e dhibballee dhufuutti 50 hoo dhufu rakkin baay'ee fi kata jedhee yaadaan walumaa galatti mariin kun calqabamee immoo gadi bu'uu barbaachisaa gadi bu'ee uummanni maal jedha kan jedhu dhaga'uu nu barbaachisaa. Kana waan ta'eef mariin irratti dhaabbatu har'as borus mariin kun hin barbaachisaa. Marii kana immoo mariin akkuma isin duratti jettan immoo kan kaleechasa waan gaarii kaleechasan fooyyechine waan immoo gaarii ta'isan immoo akka gaarii ta'u goone isa duraa isa የመጀመሪያውን በደል በፊቱም በደል ትተን ወደ ፍቅር ወደ ሰላም ከመጣን የተሻለ ነገር እናገኛለን። ምክንያቱም ይፈማ ናጎዳ አመሳፋን ወልት መኮኮ ይፈማ የመጀመሪያውን የበፊቱን ቂም በቀል ይዘን የትም አንደርስም የትም አልደረሰንም። መማር ካለብን እስካሁን ተምረንበታል። ስለዚህ መጥፎውን እያሻሻልን ጥሩውን ደግሞ በጣም ጥሩ እያደረግን እንደዛ ከሄድ ባከባይ ገኛ የዚህ መድረክ ውይይት ሆኜ በመቅረቤ ባይን ተገመደ ጅራ ባይ ገለቶማ ጀቹን በርባዳ አኮ ድረት ጀደ ባይ በቹ ፍስ ባይን ሱራዳ ገለቶማ ስረተርገሙ ይያገመይራ ገለቶማ araarri hin barbaachisu kana kawal dhabe namni lama wal dhabu lamaanuu akka araarri barbaachisu walii galu akkaataa itti